ما شاء الله hedduu takka bareeda maashillallee naganagagee yeroon ammaa kun ganna hedduudas nama jedhaka ega buleeyyan kiyya bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ashamaa harka fuuni kabajamtootaaf jaalatamtoota obboleettiiwwanii fi obboleeyyan tiyya baga jiraattanii siniin jedha warroonni chaanala kana jalatti argamtan ega buleeyyan kiyya har'aan tana karaa waliin deemnaa narfaana deemaa siniin jedha mana baajira biyya keenya immoo amma hedduu takka rooba maashaallah roobni addumaan hin ceetu halkanii guyyaa roobuma keessa deemaa jira jechuudha. Ana wajjin deemtanii bakka dhaqullee waliin dhaynaan isiniin jedha. Isin immoo obboleeyyan kiyya warroonni haarawaa taatan maatii naa ta'a warri maatii taatan immoo laayikii tuqaan isiniin jedha. Ammuma dandeettanii laayikii tuqaa. Rabbiin anaa fi isinillee amrii jabattee hunda haalaaffisuu isiniin jedha laaftuun ta'isaatii inshallah arga jirtan rooba jechuudha akka roobaa jiru. Hiyyeessa fi qilleensi hin taa'u jedhan roobaa caama hin jedhu keessuma fiiga waan ta'eef anillee roobuma kana keessa deemee waa fuudhee dhufuu fi waa bitee dhufuu fi isiniin jedha. Akkasumallee waa gaafachuu fi wanatti mijaa'ee isiniin jedhe isinii waraabaa sanillee jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Asitti silaa kaameraan hin ulfaata karaa deemaa fa'aa waraabu jechuudha. Immootuyyuu namni illee in sodaatan kaameraa jechuun isinirraa achi siqan boorsaa tana isin agarsiifataa jira. Dhugaa dubbachuuf boorsaan tuni ta'a adii sadi obboleettii tiyyaa irra caala maatii kiyyaan beetan jechuudha. Yooniin isii tana of harkaa qabu wallaahi waan isiin na wajji deemaa jirtu natti fakkaata subhaanallah. Haguma isii jaaladhu takkan jaaladha. Homa isiin na bira jirtu bakka homa isii wajjin deemaa jiru natti fakkaata. Waan isin ajaa'ibu hin dagadhullee wallaahi homa isii faana deemaa jiru natti fakkaata. Akkas isinillee homa obboleettii tiyya taataniif isinitti mee isillee rabbiin nagaan natti haa galchu anallee nagaan isin haa eeguun jedha. Alhamdulillahi ala kulli haal jireenya duniyaati ka gargar nama baafti. Alhamdulillah wallahi wanti godhan hin jiru. Hunda keessa warra biyya namaa jiru obboleeyyan tiyya rabbiin nagaan isin haa galchu. Akkuma ani obboleettii tiyya amma yaadadhu kana maatiin keessanillee hedduu isin yaadata hedduu isin yaada yeroo nyaatan yeroo dhugan yeroo wajji deeman waan dura wajji dabarsitan hunda yeroo yaadatanii akkuma isin yaadatan sanitti isin yaadatan amma tariitii isin waan namni isin yaadatu hin seetan garuu isin yaadatan. Jidduun kun immoo mogorirraa jidduu boostatii fi jidduu mogorii akkana hin jiru kana caalaa bareedan akka hin jenne hin bareeda kunillee margi maashaallah. Roobni ka dura roobuu didee uummata rakkisaa ture amma immoo hedduu roobetu uummata iyyuu miidhaa jira. Alhamdulillahi ala kulli haal addunyaan tuni silaa isiin wallahi waa baay'ee qabdi. Akkasii kun immoo boostadha. Boostaa immoo haaromsa jiranii akkaataa dura jirturraa faallaa deebisanii jechuudha. Roobni ilaa ammallee ima jira jechuudha. Shaa jedhee hin roobu xaxabbisaa jira jechuudha. Xabxabii yookaan qacaca jedhaniini. Nu biratti akkana jedhama qacacii jedhama isin biratti waan jedhamu hin beeku rooba shaa jedhee hin roobne kama diqqoo xaxabbisaa jiru jechuudha. Diqqoo bubu'aa jiru. Akkas egaa obboleeyyan kiyya ani har'aan tana boostaa waa gaafatuuf hin dhufe. Lama sadi illee deebi'ee bakkee kan alhamdulillah ala kulli haal garuu har'i hoodidha hin arganne isiniin jedha obboleeyyan keenya warroonni jechuudha. Karaa boostatiin illee meeshaa qorii aadaa akkasuma uffata aadaa wantoota garaagaraa barbaadan jechuudha. Hin ergamaa haala salphaan argachuu dandeettaniin isiniin jedha. Qoriin takka achitti 300 jedhanii 300 sun 12,000 akkas taanatti fakkaata. Asitti immoo qoriin akka qoriitiin 300 fi 500 3,800 3,000 fi 4,000 akka qoriin sadarkaa qabduun jechuudha. Ani akka kiyyatti akkasittiin hojjechiisa garuu katamatti 5,000 6,000 sanii gadi sanii olillee ta'uu dandeetti isiniin jedha. Kana gadilleen kan amma jedhee gadilleen kan amma jedhee olilleen jiraachuutu mala wallahu a'lam. Wanta isinitti himuu barbaade immoo wantoota deemanii jechuudha. Uffanni aadaa akkasumallee barbaree yeroo waan garaagaraa yoo barbaadan jechuudha. Karaa salphaan isin bira ga'uu danda'a isiniin jedha obboleeyyan kiyya biyya keenyarraa wanti achitti barbaadamu wanni achitti yoo achi dhaqan hawwan hisaaba hin qabu waan ta'eef akka qincee akka bachoo kuni karaa salphaan isin bira ga'uu danda'a jechuu barbaadeeti egaa obboleeyyan kiyya akkasii kana fakkaata.
isiniin jedha na wajjin rooba keessallee deemtanii maashaallah ammoo wanta biraa isin agarsiisa. Egaa obboleeyyan kiyyaa achumaan bakkee meeshaa dhaqee jechuudha. Meeshaalee maashaallah meeshaa babbareedaa wayii bitee isiniin waraabee ga isinii dhiisa jechuudha. Kana yeroo deemisan deemaa dhufeetuma achi waraabeen isiniin jedha. Meeshaan sarbisoota bareedaa meeshaalee babbareedaa kanatu jira. Alhamdulillah hedduu das nama jedha dhugaa rabbiititti maali obboleeyyan kiyya waan fedheyyuu yoo taate jiraatetu yoo bitata wayi waa tole wallaahi wayi waa tole jechuudha. Saanawwan kunniin jechuudha dura xixiqqaa tokkoon hin ture hin beekanii abbaa 3 abbaa 4 abbaa 5 amma immoo gugurdatee abbaa 2 abbaa 1 abbaa 3 abbaa 1 guddaatiin akkasitti dhufe jechuu kana osoo hin taane ka dura ol fuudhesanii kanatti aansee burcuqqoonni kun jechuudha ani yeroo biyya rafaa jiru mee xiyyaarratti hin qaba jechuudha. Yeroo isaan akkasitti itti fayyadaman hedduu dasna jedha jechuudha yeroo achi jiru sanii garuu immoo tiyyuu jechuudha osoo biyya keenya jiraatee biyyuma keenyatti bakka bitadhe waan jedhu wayii jechuudha natti tola jechuudha. Markajji kana waan ol fuudhee argisiisuu fi dura yeroo meeshaa hojjedhu sanitti ajajame hedduu soqee dhabe yeroo hundaan argamu jechuudha. Wanni biyya keessa jiru yeroo hundaan argama garuu wanni biyya biraatirraa alaatirraa seenu balala argamamee kanneen illee maashaallah kani maal jedhaniin biyya ambaatitti jechuudha. Akka kinoo qorsoo humaa itti naqan asitti illee jechuudha biyyi keenya illee alhamdulillah akkasitti fayyadamanii sanbira kutee jechuudha. Siiniin buna bifa garagaraatiin hedduu takka fooyyahee jechuudha dhufaa jira itti fayyadamaa warroonni as keessaa meeshaa kanneen keessaa barbaadan illee halaaltaniif hin eega dhufe asuma waraabe jechuudha. Biyya keenya illee birriin jiran wanni hin jirren jiru farmuuzota burcuqqoo farmuu zahabii jechuudha. Akkasumas sarbisoonni illee wannummaan marruu maashaallah hedduu takka saddeet jedhanii jechuudha. Fooyya'insa guddaan adada meeshaan dhufuun kun kaan irra fooyya'ee kun kaan irra fooyya'ee dhufa jechuudha. Hunda keenya obboleeyyan keenya nama ittillee tole bareechee itti fayyadamu rabbiin nu haa taasisu. Irra caalattanii burcuqqootuma kan addasna jedhe anallee nama yeroo dhiyootti rabbiin mana isaatitti deebi'ee jechuudha obboleeyyan tiyya. Walla waan qalbiin isaa yaadde kana hundattuu deebi'u nu haa taasisu. Jiraannan hin dhaqqabama martuu fayyaa qabaatanii jennaan jechuudha. Markajiin kun yeroo keessummaan jiran aannaniifillee akkasuma jechuudha bunaafillee hedduu nama fayyada namni waan fedheen itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Waan isin ajaa'ibu obboleeyyan kiyya ani erga meeshaa bituu dhiisee ji'a muraasa qofa jechuudha. Garuu yooniin har'a gabahaa dhaqu bakka haaroma wayii natti tahee jechuudha. Rabbii haaroma wayii kana yoo jedhu wanti yoo san bi'aansi amma yoo sanii global sahaniin 5,000 jira jechuudha. Har'aan tana yoo dhufanii 7,000 fi hagana 7,000 wayii namaan jedhan namatti ulfaata jechuudha. Jidduma kanatti 2,000 fi wayii dabalee jechuun bi'aansi meeshaan osoo dabalee 200 300 osoo dabalee wayii waa tole. Garuu dachaan dabala jechuudha. Ammallee amma faaganna jechuudha. Anaayyuu akkasuma na fakkaate garuu meeshaan kunniin jechuun maal wajji deema isiniif fakkaate sharafa waliin deema jechuudha. Meeshaan alarraa seenu kun sharafa wajji deema yeroo sharafni ol ka'u meeshaaleen ol ka'a yeroo inni gad deebi'u meeshaaleen akkasuma rabbiin haa laaffisu osoo imalaafte bareeda dhugaa rabbiititti. Osoo imalaafte das nama jedha saaniin kun immoo reefseenaa jira zirgiin kun jechuudha iddoo takka babbareeda. Siiniiwwan babbareedduun tunillee maashaallah ofii kiyyaan agarran asiin dura yoo jiraattillee jechuudha. Kan bifa zahabii qabu kanneen ture inni jira jechuudha. Alwaanni kunniin immoo reefseenaa fakkaate moo ana tureef argee ma ba'aariif. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya har'ana wajjiin rooba keessallee deemtanii suuqii tanallee dhuftanii yettanii warri jalqabarraa ilaa haga ammaatitti nafaan turtan galatooma isiniin jedha. Laayikillee tuqaa sheerillee koomentillee yaada keessan babbareedaa sanka maashaallah. Alhamdulillah obboleeyyan kiyya waa hunda dhabanii isin qabaatuun guddaadha. Rabbiin umrii keessan haa dheeressu jechuudha. Warra kakana caalullee banatu kakana caalullee hojjetu sinaa taasisu ammoo mee rakabootiiwwan isinitti agarsiisa. Hin beeytaniif miti hin beeytan kakana caalullee argitanii kakana caalullee mana keessanii qabaachuu dandeettan garuu jechuudha obboleeyyan kiyya anaaf hojii waan taateefin
suuqatana keessan isin deemaa jiraan isiniin jedha as keessa rakaboota gosa kanaanillee tahee gosa kinoo geengoo kanaanillee abbaan barbaadan ajajachuu dandeettan jechuudha. Maashaallah wallaahi obboleeyyan kiyya maashaallah meeshaa baay'ee takka babbareedaa jechuudha. Yeroo jechuudha wanti garaagaraa jiran kan itti fayyadamanii kana keessa meeshaa kana keessa burcuqqoo hedduu natti tolte takka obboleeyyan tiyya mee isin agarsiisa jechuudha. Burcuqqoo bishaaniiti qabannaan isinillee hedduu das nama jedha yeroo harkatti qabattan harka isin gootti rakabootiin kanaanillee jechuudha. Asin argitanillee yoo jiraattan irruma deebi'an afaan alaa maarreer ana faana suuqa jirtanii miti. Akkasii obboleeyyan kiyya maashaallah. Akkanatti ka haala salphaan fataa jettanii suutatti sochoofataa unattanii warra har'a fiigee boru qabbaneeffatu isin haa taasisu. Asitti waan garaagaraa kaan qorsoo kaan immoo tuyyuu jechuudha. Qoloo daabboo qoloo kookisii waan akkasitti naqattanii isinuun beeytan ani immoo tuyyuu obboleeyyan kiyya abshiraa wanni achi jiru asillee hin jiraa warri immoo tuyyuu galatti dhiyaattan xalabadhaa mana keessan fataa godhaatii itti galaa jechuufi malee jechuudha. Burcuqqoon ani isiniin jedhu tuni isii tana hedduu takka bareeddi hin ulfaattullee obboleeyyan kiyya. Maashaallah wallaahi hedduu das nama jetti joogiin isillee furdas miti guddas miti hedduu bareeda. Manumaaf bitannuu jechuudha ture. Anna akkasii hedduu natti bareedee ture jechuudha obboleeyyan kiyya. Yoo isinitti tole mee ilaalaa namni akka ana gammachiisu isin yoo isinitti bareedee isin gammachiise jiraayii isiniin jedha. Akkasuma obboleeyyan kiyya namni akka tasaatitti jechuu hanga dhumaa viidiyoo kiyya kana dhageeffattan meeshaa yeroo itti qophooftan qofa na dubbisaa isiniin jedha. Wal haasofsiiftee kama ittiin qophaa'in waa hedduu gaafattanii waa hedduu nallee ergisiistanii eegasii itti qophaa'a jechuun anaa fi isiniifillee faayidaa hin qabu. Namni obboleeyyan kiyya yeroo ammaa kana isinuma miseejii takka namaa deebisuuf yeroo haga isinitti fudhatuuf itti yaaddanii kaatanii akkasitti itti deebistanii miti kana waan ta'eef waliif yaaduun barbaachisa. Yeroo itti qophooftanii jettanitti na dubbisaa isiniin jedha isaan dhahabiin kuni jechuudha. Nun ajajataa jedheetiniin fataa jedhee taa'ee isin eegaa jira. Akkas obboleeyyan kiyya walumaa galatti ta'a isiniin jedha isin bira haa teettu yeroo itti qophooftan waan barbaadan jechuudha. Akkasitti namni haala salphaan yeroo sanitti anillee isinii bituu danda'a isiniin jedha yeroo itti qophooftanitti koottaa isiniin jechuu fedheeti. Obboleeyyan kiyya viidiyoon guyyaa har'aatiif qabadhee dhufe kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinuuti karabbii keessanaa turaa isiniin jedha. Wanni balleessi wanni dogongoree yoo jiraate lubbuu tiyyaa fi sheeyxaanarraa dhiifamanaa tayaa dogongora qabuuf immoo ilma namaa kamuu ta'e kan hin dogongorre hin jiru waan balleesse irra naa tara akkasumallee na gorsaa isiniin jedha barakallahu fiikum. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. وسلم عليك يا نبينا رب العالم وليك يا نبينا صلى الله وسلم عليك وسوم سنبروت إجار ففنسا يرو ركنا كبي أنكاليك كي يتنبرساي